dhaabbata leenjii footoograafii fi viidiyoogiraafii Oomars Mishiin leenjiiwwan adda addaa kan keessumaayyuu leenjii suura kaasuu, viidiyoo waraabuu, saawundii fi laayitiin akkasumas giraafik diizaayinii fi mooshin giraafiksii leenjisa jechuudha. Dhaabbanni keenya wantoota leenjisu kana ammoo viidiyoowwan gaggabaaboo yeroo yeroodhaan kan toora kanaan gadhiisu akkasumas Telegram, YouTube fi Facebook keenyaan gadhiisna. Seenaatii subscribe godhaa jecha kallattumaan beeksisa kana booddee gara barnoota keenyaatti seenna nu wajjin tura. Tole har'aa boqonnaa sadaffaa sinematoograafii ilaalla. Boqonnaa sadaffaa keessatti HDSLR sinemaa kaameraa yookiin kaameraa HDSLR sinemaa kaameraa kan ta'e ilaalla. Internal and external parts of HDSLR kaameraa waan jedhu ilaalla. Egaa gabaabummaa HDSLR jechuun maal jechuudha? HDSLR abbreviationidha. Kunis high definition double or single lens reflector jechuudha. High definition double or single lens reflector jechuun leensii sadarkaa qulqullinni isaa full HD ta'ee fi akkasumas leensii dachaa fi baay'eetiin kan hojjetu akaakuuwwan kaameraa EOS 5D Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4 warra jedhaman keessumaayyuu leensii isaanii jijjiiruu kan danda'anii fi taayippiiwwan kanatiif kan hojjetu jechuudha. Egaa qaamonni kaameraa keessaa fi alli isaanii maal of keessaa qaba waan jedhuuf jalqaba irratti leensii. Egaa leensiin dabarsoo ifaati. Ifa of keessa dabarsa. It is a transparent material that transmits or refracts the light. Ifa of keessa dabarsuudhaan yookiin of keessa tamsaasuudhaan gara kaameraatti kan dabarsudha jechuudha. Leensiin akaakuu adda addaa qaba. Kunis dheerina isaa irratti hundaa'uudhaan focal length jennaani. Focal length dheerina optical axis-dha hanga image sensoriitti kan jiru jechuudha. Optical axis kan jennu daayitii fuula ifaan qaawaa ittiin seenu jalqabaa fi boordii irratti imeejiin uumamu image sensor yookiin fuula imeejiin irratti which scans or reads light jechuudha. Haga sana gidduu kan jiru focal length. Focal length faayidaa lama qaba. Inni jalqaba depth of field hojjechuudhaa fi dheerachuu fi gabaabbachuun focal length yookiin optical axis-dha hanga image sensorii depth of field addaan fageenya foreground, midground fi background murteessuudhaaf kan tajaajilu yoo ta'u, inni gara biraa roga argaa murteessuudhaaf it determine the angle of view. Roga argaa murteessa. Kana jechuun leensiin keenya yoo gabaabbate bakka bal'aa arguu dandeenya. Leensiin keenya yoo dheerate ammoo roga argaa dhiphaa qaba yookiin narrow angle of view fi wide angle of view qabaata. Dhiphaadha jechuun gabaabaadha jechuun roga argaa bal'aa qaba jechuudha. Dhiphaadha jechuun immoo roga argaa dhiphaa qaba jechuudha. Focal length fixed fi variable qaba. Fixed jechuun lakkoofsi isaa dhaabbataa akka hin ta'ee fi kan hin jijjiiramnedha. Variable immoo jijjiiramuu kan danda'u. Fakkeenyaaf 8 hanga 55 dhibbaaf 4 hanga 24 hanga dhibbaa fi 5tti kan jiran leensiiwwan jijjiiramuu danda'an. Kan jechuun qabuudhaan gabaabbachuu fi dheerachuu zoom out ta'uu kan danda'u jechuudha. Ittaansuudhaan aperture ilaalla. Aperture jechuun qaawwaa ifaan ittiin seenu yookiin leensii keenya taanee kan balbala ifaa ta'e jechuudha. Kunis bal'achuu fi dhiphachuudhaan ifaa gara qaawwaa image sensoriitti kan dabarsudha jechuudha. Qaawwaan kun qaawwaa baay'ina ifaa to'atudha. It control the volume of light. Ifaa gara qaama keessa kaameraa seenu kan to'atu aperture jennaani. Aperturein maaliin safarama? Egaa aperturein kan inni safaramu f-stop numberidha. F-stop numberiinsaa yoo xiqqaate banaa guddaa qaba jechuudha. F-stop numberii yoo guddate banaa xiqqoo qaba jechuudha. Kanaafuu banaa guddaa jechuun much light jechuudha. Banaa xiqqoo jechuun less light yookiin ifaa xiqqaa jechuudha. Kanaaf F numberiin keenya fakkeenyaaf F4 yoo jenne qaawwa kaameraa keenyaa kan seenu ifaa hedduudha jechuudha. Much light enters to the camera body or image sensor. When F number would become increased, yoo lakkoofsi F numberii keenya guddate fakkeenyaaf F22 fudhanne cufaa guddaadha jechuudha. Cufaa guddaadha jechuun ifaa xiqqoo seena. Sababa gurraachina suuraatiif inni jalqabaa fi bu'uura aperturein keenya cufamu. Sababa ifuu yookiin over exposed ifaatiif aperturein keenya baay'ee banamuudha jechuudha. Kanaafuu aperture jechuun qaawwaa ifaa
ittiin leensi irra darbe ittiin seenu jechuudha. Kunis meetaal diyaafiraamii yookiin iris diyaafiraam jennaani. Egaa akkuma qaawwaa agartuu ija keenya dhiphachuu fi bal'achuu kan danda'u, bal'achuudhaan ifa baay'ee dhiphachuudhaan ammoo ifa xiqqoo galcha jechuudha. Inni gara biraa shatarii, shatar ispiid jennaani. Apercharii taanee balballi jiru shatarii jennaani. Shatariin cufamuu fi banamuudhaan ifa jalaa banamuu fi itti cufamuudhaan ifaan gara meeshensarii akkasiin godhu. Asirratti ifaan kallattumaan leensii keessa darbeen seenu leensii keessa akka darbee apercharii qaawwaa apercharii keessa darbaa qaawwaa apercharii keessa ammoo shatariitti dhufaa jechuudha. Balballi shatarii kun olii fi gadi shatarbatanii pirees yoo goonu suura kaasuudhaaf yookiin viidiyoo waraabuudhaaf staartii fi stooppii reekaardii yoo pirees goonu qaawwaa kana jalaa banamti jechuudha. Jalaa banamuudhaan deebitee itti cufamti. Viidiyoo yeroo waraabnu staartii fi stooppii gidduu hanga jirutti start yoo jennu jalaa banamtee teessi, stop yoo jennu itti cufamti. Suura yeroo kaasnu shatarbatanii press yoo goonu yookiin yoo tuqnu banamtee itti cufamti jechuudha. Kanaafuu shatar jechuun dheerina yeroo banamuu fi cufamuu gidduu jiru suuraa qulqulluu ta'e qabachuudhaaf turu jechuudha. The duration of time to have a good exposed image gaarii yookiin exposed ta'e argachuudhaaf. Kana jechuun shutter speediin keenya smooth yookiin saffisaa ta'uu danda'a, slow shutter speedii fi fast shutter speedii ta'uu danda'a. Lakkoofsa fractioniitiin waan safaramu number of fractioniin safaramu bifa A over B'tiin jechuudha. Lakkoofsi B yookiin A over B keessatti B yoo guddachaa deemu saffisni shutter speedii keenya dabalaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf tokko 1000 fi tokko 50 fudhanne tokko 1000 jechuun fast shutter speediidha. Tokko 50 jechuun immoo normal shutter speediidha. Tokko 30 jenne slow shutter speediidha. Shutter speediin keessa ta'ee waan banamuuf ifa baay'een keessa darba jechuudha. Shutter speediin keenya saffisaan yoo cufamu ifa xiqqoo gala. Kanaafuu shutter speediin maal murteessa jechuudha? Cufamuu fi banamuudhaan yookiin saffisaan cufamuu fi suuta banamuu fi cufamuudhaan hanga ifaa gara meeshensarii seenu kunis murteessa jechuudha. Kanaafuu addaachuu suuraaf yookiin gurraacha'uu suuraatiif inni lammaffaan shutter speediitu murteessaadha yookiin saffisa shatarii. Slow yoo ta'e ifa baay'ee seena suuta waan banamee cufamuuf suuraan keenya maal ta'uu danda'a? Overexposed ta'uu danda'a. Fast yeroo ta'u fakkeenyaaf tokko 1000 fast waan ta'uuf saffisaan waan cufamuuf ifaan osoo hin galiin dukkanaa jechuudha. Kanaafuu black ta'a suuraan keenya darkness yookiin darker ta'a jechuudha. Kanaafuu gurraacha'uu suuraatiif sababii lammaffaa apercharii ta'uu danda'a jechuudha. Kana fakkaata. Egaa apercharii shatarii ISO ISO jechuun ammoo sensitivity to camera yookiin kaameraan keenya ifa gara isaa dhufu dandeettii harkisuu isaa jechuudha. Kanaaf ISO'n dabaluun ammoo noisii yookiin jeequmsa image keenya irratti hin dabala. Kanaaf of eeggannoo barbaachisa. ISO fi shatarii waliin deemu jechuudha. Aga ISO dabalu shutter speediin keenya dabalama. Shutter speediin slow yoo ta'e ISO'n keenya gadi bu'a jechuudha. Kunis saffisa kaameraa keenya yookiin meeshensarii ifa ofiitti harkisuudhaaf dandeettii inni qabu dabalaa jechaadha. Kanaafuu sababni sadaffaan gurraacha'uu yookiin addaachuu suuraatiif ISOtu murteessaadha jechuudha. ISO'n gadi buunaan ni dukkanaa. ISO yoo baay'ee dabale brighten yookiin addaataa ta'a jechuudha. Addaatee overexposed ta'uu danda'a yookiin gurraacha'ee underexposed ta'uu danda'a. Correct ta'uudhaaf normal ISO, normal aperture fi normal shutter speed exposure triangle kan jennu yeroo biraa ilaaluu dandeenya. Isaan sadan yoo wal madaalan correct picture yookiin correct video sirrii yookiin suura sirrii argachuu dandeenya jechuudha. Inni dhuma meeshensariidha. Meeshensarii jechuun immoo qaawwaa aperchuriitiin ifni galu shutter speed bira darbee kutaa itti suurri tokko laayitiin yookiin ifni gara electrical signal itti jijjiiramudha. Light to convert this electrical signal to it converts light to electrical signal. Ifa gara electrical signal yookiin sa'ata electrical waati jijjiira. Kana jechuun bakka suura aduun yookiin ifni suura irratti ta'udha jechuudha. Boordiin kun it scans for radiant light ifa dubbisa yookiin ifa harkisa. Ifni seenaan exposed ta'a jechuudha. Walumaa galatti meeshensariin bakka suuraan irratti uumamu jechuudha. Kun kaameraa keenya baay'ee murteessaa fi
kaameraa keessatti gatii olaanaa kan qabu yookiin kaameraa keenya gatii akka baasu kan godhu image sensoriidha jechuudha. Image sensoriin bilbilaa yoo fudhanne ispeesii xiqqoo qaba. Cropping heriyaan ishii guddaadha, bakka guddaa kutaanii. Image sensoriin kaameraa immoo cropping factor yookiin cropping heriyaan isaa xiqqoodha. Suura kaasuu boordii bal'aa waan qabuuf ammi hin niqutu yookiin harkisu xiqqaadha. Kanaafuu quality yookiin resolutionii hedduu qabaa jechuudha. Kanaafuu suuraa gaarii akka qabaannu kan godhu quality kaameraas kan murteessu image sensoriidha jechuudha. Nutis kan beeknu image sensoriidha. Kanaafuu image sensorii shatarii, apercharii, ISO fi leensiin qaamota keessaa fala kaameraati. Kanneen biroos yeroo dhufutti waliin ilaallaa agarsiiftuu fayyaa toora peejii keenya feesbuukii, yuutuubii fi akkasumas telegiraamii Commerce Mission subscribe godhaa. Galatooma.